Maatii hawwituuf akkam jirtan nagaa keessanii ambaayee nagaa kootii galata waaqayyo nageenya waaqayyo akkuma jirtan hunda keessanii fuyyaa baay'atu akkam jirtan fayyuma keessanii walirraa bannee jirra viidiyoodhaan as ba'een beeku har'a kilippi shabarq gadheetii dhufeen jira እና dhugarbachu tanan adeemsi biyya keenya Itoophiyaa yookiin Oromiyaa keessatti deemaa jiru adeemsa ulfaataadha rabbiin biyya keenyaaf araara yaa buusu jecha warroota lubbuun boqotaniif waaqayyoon lubbuu isaanii yaamaaru rabbiin itti haraaramu warroota biyya keessa jiraniif keessattuu uummata Wallaggaa fi Salaalee waaqayyoon harka isaa irra haa qabatu nuti mangistii namaa hin qabnu mangistii waaqa malee yeroo hunda namni aangoo gaafa qabate namatti jijjiirama namatti of tuula garuu kan namatti of hin tuulle kan namatti hin jijjiiramne kan namatti hin qayyaramne yeroo hunda si bukkeen jira si faana jira bakka deemtutti bakka kuftetti sin kaasa kan jedhu rabbiin keenya yeroo hunda kan waliin ta'u akka cubbuu keenya sun taane akka gaarummaa isaatti kan waliin jiraatu inni abbaan keenya qulqulluun isaan faana yaa ta'u sin jira kanatti aansuudhaan immoo keessatti jechuudha sababni uummanni keenya miskiinni homaa hin beekne dhugaa dubbachuu taanaan warroonni akkatti haati irraa dhuma sun isa isaa waggaa 5 waggaa 2 waggaa 1 waa'ee qabsoo miti waa'ee silkii warra hin beekne warra harma haadha hin quufne warra nyaatee dhugee hin quufnedha warra akkasitti lubbuun isaanii darbaa jiru baruma keenyatu bara abaarsaa bara gaddaa bara boo'ichaa ta'e addunyaan kun boo'icha qabdi gadda qabdi waraansa qabdi dacheen immoo dhiiga bu'aa jirti rabbiin haraara isaa nu haa buusu kana hunda kan nutti fide numa dhaloota ammaati gandaa wal qoonnaa sabaa wal qoonnaa ati amaaradha ati tikreedha waliin jenna ati kiristaana ati beentedha ati islaama waliin jenna amantaadha wal qoonnaa nuti kan dhalanne kan uumamne biyyoorra zariin keenyas addaa kanaaf nuti addunyaa tanarraa zarii hin qabnu kan diina ta'ee wal ajjeesaa wal kuffisaa gufuu walitti ta'aa wal miidhaa lubbuu walii dabarsaa jiru numaadha diinni tokko nu keessa hin jiru kan walitti diina ta'e numaadha TikTokii kanarraa fudhachuu dandeessan wanti TikTokii kanarratti deemaa jiru hundisaa dhiiga tokko saba tokko wal keessa dhalatanii wal keessa bahanii amantaa qofaan gargar ta'aniidhaaf waa baay'ee dalagaa jiru warroota akkas godhaniif rabbi lubbuun isaanii haa kennu warroota gandaa wal qoodanis biyyi keenya Oromiyaa yookiin Itoophiyaa jedhamte gaafa waamamtu ati ganda sani jedhama fakkeenyaaf namni tokko gaafa Ameerikaa deemu yookiin Awurooppaa biyya barbaade gaafa deemu gandi keessa jedhamee abadan hin gaafatamu biyya jedhanii gaafatan biyyi keenya Itoophiyaadha jenneeti kan biyya baaqannu malee yookiin kan biyya baanee of jijjiiruuf deemnu malee ati ganda kamii ati ganda kana gandi kun gaariidha gandi kun hamaadha gandi kun balleessadha gandi kun gaariidha wanti jedhamu tokko hin jiru kana hunda kan fide numaadha TikTokii kana miidiyaa garaagaraa bannee gandaa fi iddoo fi zarii fi firaan wal qoonnee uummata keenya akka du'an akka lubbuun isaanii darbu kan gochaa jiru uummata TikTokiiti sababni isaa uummanni TikTokii gandaa wal qooda wal jibba keessatti iyyuu kan sababa ijoolleetii jedhanii maatiin keenya homaa hin beekne biyyatti wal lolafaa jira sababa ijoolleen isaanii TikTok kanarratti wal lolan jechuudha maaliif ta'e kun hundi amantaa feeti amani waan feeti ta'e ganda feeti ta'e akka obbolummaatti too jaalalaa wajjin jiraatan rakkoo qaba mee biyyoota biraa fudhadhaa mee biyyoota gurguddoo biyyoota Itoophiyaa ol qabeenyaan taate fudhadhaa wal nyaatu gandaa wal qoodu jaalala tokkummaadha waliin jiraatu afaan feete haa dubbatu afaan fedhe haa dubbatu keenya garuu akkuma hiyyeessaa itti abaasaa jedhan dureessa wayya hiyyeessi yoo argates itti abaasaa yoo dhabeessan dureessi garuu waan jijjiirama fidu tokko hin qabu kanaaf nuti iyyummaa keenya kanaan immoo of tuulummaa keenya nurra darbe dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha hundaafii waaqayyo lubbuun nuuf haa kennu waaqayyo laphee keenya nuuf haa deebisu warroota akkasitti gandaa fi jibbaan wantoota garaagaraatti wal qoodan kana rabbi lubbuun isaanii haa kennu uummanni keenya miskiinni biyyatti dhumaa jiru kanaadha isaanirraa kuffisanii warroonni akkas gochaa jira sunis numaadha
waaqayyoon bichaa libboona isaanii haa kennu. Namni tokko dachee kanarratti gaafa nama ajjeesu karra mootummaa gubbaatti aarsaa hedduu kaffala. Ittiin gaafatamu yookiin namni na argu ana eenyummaa koo jedha malee waaqayyoon nama abbaa san ajjeese sirriitti arga. Damiin nama sanaa dachee kanarratti yoo ba'uu baate karra waaqa gubbaatti ni baha. Waaqayyoo cubbuu ati hojjette hundaaf takkas hin dabarsu. Kanaafiyyuu warroon akkas godhan sun itti gaafatamummaa ofumaaf itti fudhatanii kun hojii seexanaati. Jibba wal keessa nu kaayee jaalala akka walitti hin darbanne akka dhakaa walitti darbannu seexanni jidduu keenyas goree afaan keenya nu hassaasa'ee wantoota garaagaraatiin akka miidhamnu taasisaa jira. Rabbiin libboona nuuf haa kennu. Biyya keenyaafis haraara yaa buusu. Nuti wanti gochuu qabnu amma kadhannaa qofaadha. Kadhannaan alatti wanti goonu tokko hin jiru. Sababni isaas afaan keenya walwallaallee Amaariffa dubbannaan ati Amaaradha. Oromoo dubbannaan ati Oromoodha. Tigree dubbannaan ati Tigreedha. Afaan fedhe yoo dubbate nama tokko namummaa isaatii jaalachuu, namummaa isaatii kabajuu, namummaa isaatii itti dhiyaachuun iyyuu dirqama ta'eeti. Unkaan nuti Oromoo yookiin Amaara jennee afaan tokko dubbannu wal qoonnu miti. Biyyoota Arabaa kana keessatti nama afaan keenya hin beekne afaan isaa barree akka maatiitti akka beetasabaatti waan na obaasuuf waan na laatuuf kabajee akka maatii kootti hojjedhee wajjin jiraadha miti. Keenyamaa wal dadhabanan. Dhugaa dhiini uummata miskiinaa haadharraa arraggafamtee haadha malee guddachuun jaalala haadhaa osoo hin quufin haadharraa arraggafanii awwaala gaarii dhabuun arraagecha reeffa keenya ashuffeetti nyaachuu jechuun baay'ee ulfaata. Rabbiin bichaa hunda isaaniitiif iyyuu warroota maatiin jalaa boqotee firee jabina haa kennu. Ijoollee akkasiin karaarratti kufanii hafasanii rabbi karaarra isaan kaasee rabbi nama akka haadha ofitti qabee isaan guddisu rabbiin isaaniif haa laatu wayii furraa fudhatee qormaanni dachee kanarra hinuma jira. Hinuma qoramamaa garuu bakka qoramte sanitti immoo bakka kufte sanii ka'uun waan gaariidha. Rabbiin kanaaf waan kana kenneefi innaa dachee biyyi keenya dhiigaan guutamtee jirti, gaddaan guutamtee jirti. Gammachuu keessa namni jiru tokko hin jiru. Rabbiin gadda kana nurraa haa dabarsu. Keenya baruma baraan boo'icha, baruma baraan gadda, baruma baraan qabsoo hunduu aangoodhaaf warri kalee harka akkatti rukutanii ol baasantu har'a biyya fixaa jira. Rabbiin hundaafiyyuu araara isaa nuuf haa buusu, tokkummaa isaa nuuf haa kennu. Afaan keenya walwallaallee jirra. Kun hojii namaa ta'e hojii seexanaa ta'e baay'ee nama dhiba. Num tokko raasiin keenya seexana ta'utti jira. Afaan keenya waliin beeka. Innaa akkasiin jedha akkasuma muyyaniin maatiin hawwitu YouTube kiyya subscribe naa godha, like share gochuudhaan akkana jajjabeessitan kabajaa sin gaafadha. Kana booda sinirraan turu viidiyoo haaraadhaan qabadhee sinii dhufa. Bye bye.